Egaa biyya keessatti jechuudha ayyaana ta'ee kennittu namni osoo nagaa hin dabarsu jira jedhee hin yaadu. Hundumaa kun maashaallah tabaarakallaa an akkaataa itti qopheeffadhu isinitti agarsiisa. Egaa namni hundi akkaataa garaagaraatiin qopheessa. Kennittu kana gubuunis nama jedhutu jechuun midhaan gubuun gaarii miti. Yookaan eeyyamamullee gisee baay'ee ni jedhama garuu namni kamuu ni godha waan kana. Hundumaa kumee turtii gaariin waliin qabaadha. Assalaamu alaikum warahmatullahi wabarakaatuh. Nagaa jirtanii hordoftoota jaallatamoo fi kabajamoo akkam jirtan fayyaa keessanii. Alaamanni isaa namni keessan dalagaa fi maal fakkaata Iid Mubaarak ammallee irra deebiidhaan isin jecha viidiyoo reef gadhiise dheeratee nan addaan kute kana amma ishaayi booda jechuudha kennitu kana kaagaa dhugaa dubbachuuf addaan kute gisee jalqabetti ammaan tana wanta sitti argitan kana wanta na barbaachisu qoraan illee halkan waan ta'eef gisee maan bitadhee waan hanqatillee jedhe qoraan tun qarshii 20 muka 4 muka 5 caaltu jechuudha kun yoo lakkaayan gariin 5 gariin 4 hidhaamee qabite sana fakkaatedha shannatti fakkaate tokko lama sadii afuriidha shan bite kun akkuma argartan kana asitti baaldii qopheeffadhee jira distii danfisuus qopheessee jira ejersas garbuun kunooti garbuu gara saamsaniin keessaa asii achi aska keessaa guura jechuudha nagaa waan ta'eef isee takka yoo guddatee kiiloo 2 caalaa nakaawanii sunuu yoo fu'aa furdatu barbaade jechuudha kenneettoo dhugaa dubbachuu fi an biyya kana jalqaba gisee dhufu kenneettoo akkanumatti akaayanii bishaaniin naqanii ganama keessaa dhimbiibanne akkasitti yeroo baay'ee argaa akkasitti garuu tokkoffaa midhaan guban sanii haalaan yoo fayyadamin bu'aan qabu jechuudha. Dhama isaa san ka fayyadamuu fi gubaniif dhama isaa erga ta'e dhama isaa sirriitti keessaa baasuun barbaachisaadha. Kaan immoo horiidhaaf gannaquun yoo horiin jiraatan nyaata jechuudha. Kanaaf walumaa galatti namni hunduu akkuma fedhii isaatitti anillee akkuma baradhee fi akkuma itti fedhutti ni dalaga. Simboon akkamitti akka dalagdu hanga dhumaa turaa ilaalaa isiniin jaa yoo isinitti ilaala kanan dalagachuu dandeessanii ammaan tana ibidda keenya qabsiifannee akkuma argitan kana saniin booda eelee irra rullaa jira asitti ibidda keenya sa'aatiin kuni sa'aatii meeqa isin fakkaate sa'aatii 3 ta'uu halkan keessa garuu dirqama kiyyaadha kaa'uuni fakkeenyaaf ayyaanni sanbatallee jedhama hin beekamu wiixatallee ta'uu danda'a kanaafuu har'a yoo nakaan yeroon qabu jechuudha guyyaa lama kanaaf har'a akaaya garbuu tanummaan akaaya eeleen guddaadha garuu xiqqoo isin fakkaata malee garbuu kiiloo 2 kuni kanaaf gisee matakka akaayaa isin jaa hordoftoota kiyyaa isin hanga dhuma viidiyoo kanatti na waliin turuun ittiin bu'aara laayik sheer godha laala halkanii asitti hedduu takka bakka jechuun guyyaa biizii waan tureef sa'aatii kanatti akaayaa jira jechuudha garuu kennettuun sa'aatii masirriidha galgala halkan osoo hin taane toora sa'aatii 1 ganama ta'e immoo ganama osoo aduun hin bahin bareedaadha kaa'uuni kanaaf sibiila kana dhukkubsee waan isin ajaa'ibu sibiilli furdaa wayiiti jechuudha kanaaf gibbii keessatti nagaa jira akkuma argaa jirtan kana egaa haga dhumaa viidiyoo waraabuun ni ulfaata viidiyoo sa'aatii walakka sa'a tokko rabbamee gara daqiiqaa 8 gara daqiiqaa 10 gara daqiiqaa 9 finne editii kan godhamu jechuudha bakka ariifachiisuu qabnutti ariifachiisnes viidiyooti daballe kanaafuu kolbaanii gizee waan tokko horaaban sa'aatii hedduu namatti fudhata jechuudha hordoftoota kiyya haa ta'uuti hundumaafuu akkuma argitan kanatti garbuu kana suutuun afuufnee gubnaa magaalatti akaayaa garmalee yoo gubnellee keessaa kash jedha jechuudha dhamni isaa suni kanaafuu garmalellee hin gubu garmalellee dheedhii hin godhu magaalatti yaqqaa jiddu galeessatti irraa hara kanaaf an akkanattiin qopheeffadhaa jechuudha hedduu namatti tola haala kanaanii maaliif yoo jettanii kan barbaanne dhama isaa eega ta'ee dhama isaa kan argachuudhaaf danfisuun dirqamaa jechuudhaan akka yaada kiyyaatti ani gizeen maatilleen hojjetu akkanattiin arga jechuudha saniin booda bishaan qorraa ta'ee distichi qopheeffatanii waan danfistanii garbuu kana eega kana gubban booda bishaan qorraa sanatti gadi hartanii jechuudha maashaallah hedduu itti baay'ee haala kanaanii saniin booda ibiddarra keessanii distii laargoo dibee jira gurraachatullee gurraachattu akka dafeen adafuu barbaada eelellee jala kenne kanaaf itti qadaadaa bishaan liqoonii hanqataa bishaan sanii liqootti dabala jechuudha ibidda jala kaa'ee qilleensi ibidda gara tokko godha argaa jirtan jedheeti yaada halkan waan ta'eef qilleensi lumaayyuu daranuu jira jechuudha akka guyyaa caalaa haa ta'uuti haala kanatti naqnee jirra sagalee beekaa gaggabee bishaan liqootti dabala yoo sirriitti illee turguute booda irraan ol danfaa kanaafuu jiddu galeessatti naqee jira kanaaf asiin baalli keenya ni ulanna baalli keenya dhiqee qopheessee jira kanaaf ejersetti ullaa jechuudha
gizeetti ullu bakka girgiraa yookaan waan ixaanitti arsine waamarratti ibidda baasne uluu hin qabnu fooliin akka nu jalaan banne ejersuma ibidda keessa kenne yoo danda'ame ila diqqoo irratti ibidda harre yookaan immoo akkanuma keessa ullaa kunu agartanii ejersa kuni saniin booda baalli kiyyatti keessa ulaa gannaadan fuu jechuudha. Hordofti kiyya warri hagam malaalaa jirtan laayik gochuu hin dagatina. Laayikii gizee isin gootan viidiyoo nama baay'ee bira gahaa jechuudha. Hordoftoota kiyya kanaafuu hundi keessanuu laayikii godhaa wanti irraa dhatu hin jiru fedha keessanii jechuudha. Waaw maashaallah laala haala bareedaa ta'een dafee jira. Akka dhabni isaa itti ba'e akkanattuu isinitti mul'ata jedhee yaada maashaallah eega hojjetuun eegli kenneetu haala kanaan hojjetuun bareedaadha. Kabishaaniin dhaqanii osoo hin danfisin dhibbii barsuun uummata akka dhabne ittiin ba'u jechuudha. Haala kanaan gizee hojjetame garuu maashaallaadha. Wanni baay'een waan itti galuuf hin jiru. Ani gama kiyyaan waan itti galchu isinitti agarsiisa isinitti hima. Kanaafuu isinitti tola kana fayyadamaa isin jaa baalliin keenya akka walitti hin butamne bishaan walakkaa qulqulluutti naqee jira. Kanaafuu gizee amma kana garas dhimbiibu baalliin keenya walitti hin butamu jechuudha. Kanaaf dhimbiibaa kun asitti qopheeffadhee jira. Waaw akka itti dafee agartanii amma ibidda kana jalaa hir'isaa akka inni lash gadi jedhu jechuudha. Saniin booda gara na dhimbiibu baaldii gullatti yoo kana dhimbiidan baaldiin walitti butama. Kanaaf bishaan jala qicee jira jechuudha. Bishaan walakkatti jala qicee jira. Kanaafuu kana ol fuudhee ammaan tana keessaa dhimbiibaa jechuudha. Asitti haadhatti distii wayiniin qabattu argumaan qabattee nama gara tokkoon jarqeen qabatte gara tokkoon daffaa kana kanumatti harkaan qabadhe haa ta'uutii kun haala kanaan dhimbiibee maashaallah akka itti argitan jedheetti yaada. Kanaaf haala kanaan yoo gosa kennitu furdaa wayii hedduu namatti tola jechuudha. Haala kanaan akkasumallee kennettoo gizee guutan egaa namni tokko dammallee itti godhaa, namni tokko kookaa itti godhaa, namni tokko joolii juusii itti godhaa. Wantoonni akkasiisan fakkeenyaaf joolii juusii fa'aa gaarii ta'uu gaara namaatti yookaan garaacha namaatii fi dammillee bareedamaa miti. Joolii juusii homaama kookaan kun hagas maraa miti jechuudha. Kanaaf maashaallah kun furdaadha isinitti agarsiisuu fi ammaan tana ani har'a homaa ittiin godhu qarafaa qofatti godha yookaan qimamii shaayii tumee danfisee itti godha jechuudha. Waan kaan immoo boru yoo jedhan sukkaarallee ammoo itti gootan rakkoo miti yeroo boruun itti godha waan hunda baay'ee osoo hin taane cuunfaa loomii, cuunfaa burtukaanaa fi sukkaara boruun itti godha. Arraan tana amma kunoo isa kana jechuudha. Gizee takka ammallee itti deebisa. Keessa reef dhimbiibisa bishaatti dabalee irra kaa'ee yeroo lamoo danfise gahaadha jechuudha. Baalleen guutuudha waan ta'eef kanaafuu kan lammaffaa kanallee danfisee sirriitti dhammisaa keessaa baasuu fi midhaan gubee kana jechuudha. Kanaaf ammallee irra deebi'ee bishaan itti dhiqeetti gadhadee irra kaayaa yoo inni itti bahe garas dhimbiibaa jechuudha. Yeroo lama kun bishaan dhiqootti ol dabala. Garbuu dura dhimbiibne san garana deebisnee bishaan keenya itti naqnee irra deebinee irra kennaa jechuudha. Saniin booda halluu salphaa ta'een danfee yoo jedhe gara nafinna asitti immoo nan itti naquudha deemu meesituu shaayiiti jechuudha. Qarafaa eelii qarafaan kennamaa kan borbodee kan qimamii shaayii aga tokko saniin booda kana muluu miti dhiqqoo man itti godha jiraa isallee booda keessa guusaa waan ta'eef jechuudha. Ani isa tumee aga deebuutti kun danfee jira. Qimamee san yookaan meesituu san tumee aga deebuu jechuudha. Maashaallah kunoo ammallee haala bareedaa ta'een itti ba'aa jira dhabni. Sagalee maa qaqqabdoo jettan kaa sa'aatiin kun sa'aatii deemee jira sa'aatiin jechuudha. Ani amma buruutaan viidiyoo gadhiisuu hin danda'u jechuun biizii ta'a waan ta'eef kana amma gadhiisuu fi amma waraqata kanaan qabadhee keessaa dhimbiibaa bakka kanatti viidiyoon garana siqeedaa hin mul'atu gizee dhimbiibuu keessaa dhimbiibaa ture jechuudha. Gizee ammaa kanatti kunoo haala kanaan dhimbiibii raawwadhee jira. Baalleen kiyya guutee maashaallah kanaan booda gahaadha. Honaan godhu hin jiru kenneettoo danfee kanarraa achi qicadhee qimamii reeftume san danfisee itti asnaqa jechuudha. Saniin booda raawwatee jira wanni kenneettoo kana ana yaaddessu gukkisiin dalagame kenneettoon dalagamee jira. Kanaaf hojiin gar tokko geeffamee jira jechuudha. Qophiin iidaa rabbittiin nu haa gahu. Hundi keessanuu baga geettanii baga ittiin isiniin gahee ayyaanni kunii kan itti jijjiiramnu kan waan itti yaadnu hunda itti argannu kan gammachuu kan milkii nuuf haa ta'u jechuudha hunda kennaafu. Egaa sagalee kiyya dhugaa dubbachuuf sammuna kanatti irraan qabee hedduu funyaan kiyya jufaa dhiifama isiniin jaa. Kunoo amma kenneettoo kana dhimbiibame kana jechuudha. Disticha achi naqadhee gara biraatti illee dabsi danda'a garuu
eega ibidda jiraate gara biraa maal godha jedheeti qimamee kana daakee jira. Intume keelittume garmalee bulleessuu hin barbaanne gatume kana istitti naqee keelittuu hojii danfisa jechuudha. Irra deebiidhaan gara naqaa wanta kennetti ilaallatu raawwadhee jechuudha. Haga guyyaa boruuf ayyaanni jedhamee addaan bahamu homaa ittiin godhu garmalee danfee hoosaan bada'u waan ta'eef kanaafuu akka isin jalaan banne waan mi'eessituu maratti naxanii geessitanii waan garaagaraatiin naquudhaan firiijii keessa kaa'uu dandeettanii yeroo dheeraaf tajaajilamtanii itti fayyadamuu dandeettanii yookaan ni ho'aa garmalee danfaa jechuudha. Namoonni laf jala uumama itti naxxan fa'a yooma san nama jalaa danfaa. Kanaaf akka akkas hin taane an fakkeenyaaf gizema itti uumama naxxanii gaafuma miidhaa san walakkaa isaa haayilaandii fa'aatti naxxaniitti inni firiijii keessa kaa'uu dandeettanii maashaallah kun garana naqaa amma maayinni mi'eessituu kana jechuudha. Bakka ammaan tana raawwadhee jira ayyaanni gaafa murtaa'ee boru galgala jedhame ani akka boruu yoo jedhan hubatti naqaa jechuudha. Wanni ani yoo sanitti naqullee waan biraatii miti cuunfaa loomii, cuunfaa burtukaanaa, sukkaara yoo barbaadan dama fayyadamuu dandeettanii. Akkaataan isinitti fayyadamtanuu itti diroonni hin jedhin dammi akka tokko godha jechuudha. Akka inni wal harkisuullee taasisa akkaataa itti fayyadamtanii yoo ittiin beekin jechuudha. Eegasii akkana goonetiin inni kunoo geeffannee jirra jechuudha. Kabaaldirra akkana gaaddiddaa'e kun xurii osoo hin taane itti gaaddiddaa'e bilbilli amma wal fuudhanii argitanii. Egaa hordoftoota kiyya viidiyoon kiyya kaarraa kana fakkaataan kennetti haala kanaan hin qopheeffadha. Isinis haalatti qopheeffatan barreessuu dandeettanii jechuudha. Bakka saanduqa koomentiitti agartanii baalli gisee irraa ol fuudhu gurree qoshashaa osoo hin taane waatu itti gaaddiddaa'e waan hin beekne kun akkana isiniin jedha. Viidiyoon kiyya kaarraallee kanumaan goolabameetiin jira. Namoonni akkaataa kuksiitii kan itti hojjedhe ilaaluu barbaadan viidiyoo tana dura gadhiise kanaaf on gadhiise ilaaluu dandeettan jechuudha. Haaluma salphaa ta'een eelee daabboo namoonni hin qabne eelee daabboo bitaadhaa waan barbaadan keessatti dalagachuu dandeettanii. Akkan isin hordoftoota kiyya namoonni meeshaa garaagaraa barbaadan Ramadaan yookaan iida booda wal argina warri naa bilbiltan warri sagalee garaagaraa naa keettan saniif isin deebisuu dhiifama irraa taasisaniin jecha warri hanga ammaa feetanii jaallattanii na waliin turtan ulfaadhaa galatooma halkan keerii keessa naa bulaa Eid Mubaarak. Bye bye.